Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Ani Ihun Ingadaati. Gadaatuu lamaatiif abbaa duulaa ta'anii muudamuun tajaajilaa jiru. Amaanaa itti kenname kanaan wal qabatees hojiilee tokkummaa Oromoo cimsanii fi gadaa jabeessan hedduu hojjetaa akka turan dureewwan gadaatuu lama ragaa ba'uuf Irreecha Finfinnee jaarraa tokko olii fi dhabamsiifamtee turte deebisuu keessattis shoorri nama kanaa laayyoo hin turre. Dureessa Oromoo Obbo Dinquu Dayyaas. Namni kun addunyaa horataniin kan rakkate harka qabaa, kan dhiibame simachaa, balaa biyyaa fi sabatti dhuftes qolataa akka turan ragaa ba'uuf hedduufis karraa barnootaaf hojii saaqaniiru. Yeroo dhihoodhaas mootummaa aangoorra jiru waliin atakaaroo keessa jiraachuutu himama. Karri riizoortii Soodaree qabeenyummaansaa kan nama kanaa ta'es erga cufamtee bubbulteetti. Inuma baatiiwwan darbanii fi jireenyi isaanii iyyuu biyya ambaatti daangee jiraachuu himu namoonni itti dhiheenyaan beekaniin rakkoon yoo jiraate akkaatuma aadaa fi duudhaa keenyaan furachuutu malaa kan jedhan dureewwan gadaatuu lama kanaan achi orma afaan wal kaa'uun waan hin malledhaa jedhan. Adeemsi jabaa Oromoo laamshessuun diinagdee fi siyaasa sabichaa dadhabsuuf deemamu dhaabbachuu akka qabuufis gaafataniiru. Abbaa Gadaa, Abbaa Muudaa fi Abbaa isaa Gadaatuu lama waliin turtii taasisneerraa yaadni isaanii itti aanee dhiyaata. Abbaan Duulaa abdii Oromooti. Abdii sirna gadaa kana baatee horatee kan deemu isa. Darbee Abbaan Duulaa Dinquu Dayyaas qabsoo siyaasaa keessallee ture gaafa ummanni Oromoo ibidda keessa jatee wayyaanee ofirraa faccisaa jiru. Achi keessallee mala dhaawaa ture. Abbaa Duulaa jechaan akkas. Kan biyyan gurgurre. Abbaan Duulaa jechaan akkas. Abbaa Duulaa nuyi akkasitti beekna. Abbaa Duulaa Dinquu Dayyaas akkasitti han beekan. Abbaa Muudaa Gadaatuu lama Abbaa Baayiluu Gobanaa jedhama. Namni ija fayyaan oolaale malee ija dhibamtu oolaale waan faayidaa Dinquudhaan baay'ee beekuu wanni hin dandeenyetu jira. Oggaa laalan waan siyaasa waan dhuunfaa ofiitii deemuu fakkaata malee. Guutuu Oromooti. Bakka jiranitti bara beelli kunoo darbe bara dabre kana keessatti konkolaataa isaatiin midhaan isaa fe'ee keessumaa karrayyuu kan horii nyaatu kan namni nyaatu baatee achi keessatti dafqa isaa dhangalaasee dhiiga jechuudha. Namni qarshii namaa kennu dhiiga ofii dhangalaasee uummata kana beela jalaa kan baasaa ba'e goota Oromoo qofa osoo hin ta'in goota biyya Itoophiyaati. Abbaa hiyyeessatti jennan Dinquu Dayyaas. Yeroo tokko maaltu jira? Mootummaan keenya kun namoota tokko ofirraa ari'a. Ofirraa gata. Fakkeenya amma siifan fuudha. Barattoota barana yuunivarsiitii keessaa yaate. Barattoonni yuunivarsiitii keessaa yaate sun Abbaa Gadaatti dhufte. Abbaan Gadaa wajjin rakkanneen maal goone Dinquutti kennine barattoota. Deeggaraa ture. Artistoota biyyaa ba'an qarshii mana ittiin ijaarratan hanga sanitti kennee kan qisaasamanii dhufan hamilee isaanii eegee nama biyyaa ba'e biyyatti galchaa ture sila ta'eef ani wannuma jiruun haasa'a malee Dinquun naa jaalatu ebeelu naa jibbee dhetiimatu kan nama jaalachiisu Waaqa. Abbaa Gadaa Lataa Birraatan jedhama. Gadaatuu lamaa keessatti abbaa diinagdee abbaa sa'aatan jedhama. Abbaan Duulaa Dinquu Dayyaas kana balleessee jedhee wannan argeen qabu sila balleessallee qabaatee itti meetan gorseetan daandiitti galcha malee wannan isa balaaleffadhullee hin qabu akka sirna Gadaatetti. Qabeenyi Dinquu qabeenya Oromiyaati. Siyaasni Dinquu sirna Gadaa keessatti qabu siyaasa Oromooti. Siyaasa sirna Gadaa Oromooti. Saba tokko gabroomsuuf saba tokko siyaasa isaa harkatti cabsuuf diinagdee isaa harkatti cabsuuf dura mootii cabsan. Nama qabeenya sossoosan. Harki duwwaan fuulan ibsu. Nama akkasiiti kan keessatti amma barbaadanii rukutaa jiran. Hamilee isaa cabsaa jiran. Gaafa jarriin adda dureen kun sammuun isaanii tuqame, diinagdeen isaanii tuqame, siyaasni isaanii tuqame. Ka duuba dhufu akkamitti uflaala. Miidiyaa alagaati irratti wal baasanii wannan taane dubbachuun safuudha kun. Safuu Oromoo keessatti hin eegamu. Oromoon dura
walillee lubbuu yaa baasu garmalillee miidhaa walirraa naa ga'u dura wal gaafata taa'ee bakka kami badiidha bakkee kana irraa deebi jedhee wal gaafata malee oduu waliin gaafanne miidiyaatti wal baasee wal diinumsee wal rukuchiisuun fi karaa badiitti wal ofuunanii akka kiyyatti hin barbaachisuun jedha. Ilma ayyaantuti yoo balleessalleen mee gorsaadhaa mee akkana godha adeeffadhaadhaa nuun jedha abbaa qaba obboleessa qaba lammii qaba kanaaf yoo inni balleessa nu hin gorsine. Abbaan duulaa barii qe'een isaatiillee abuuruu qabdi. Abuuruu sanillee wallaaleetti ijoolleen abbaa gadaan horkatti cabsite. Abuuruu wallaalee. Darba hiddii shaniiti asitti. Ciisa sangaa falqaati asitti. Laallibata fardaati asitti. Qe'een abbaa duulaa kabaja qabdi. Sanillee hubatuu dadhabde ijoolleen Oromoo. Sanillee hubatuu dadhaban. Hubatutu irra jira gaafatutu irra jira. Maali dinquun nama saba Oromoo balleessu? Deebisuu hin dandeenya akka duratti abbaa muudaa jee. Badirra jirta deebi as badi. Biyyaan balleessaa jirta deebi. Akkasoo goone malee ammalleen biyya bulchine hin dandeenya. Walambisuu sanyii wal dhoowwuudha. Kana dhaamsanii qabu nama kaaniyyuu nama guddataa jiru nama tattaafatee hojjechaa jiru faanaa deemanii inaaffi gaariin kana inaafanii akka isaatti hojjetanii argachuudha malee. Inni maal argate kana godhee jedhanii maqaa nama xureessuun waaqa irrattis immoo cubbu. Beekaa abbaa qabeenya abbaa diinagdee hayyuu baadhutiin hin bahi garamiin baana jedhanii itti mari'atan malee akkanatti dhamaasu akkanatti suukanneessu akkanatti qabeenya ofii qabeenya Oromoo mancaasu jecha abbootii qabeenya abbootii diinagdee ka Oromoo keessa jiru irratti aggaammin godhamaa jiru kun harka wayyaa jalaatiin Oromoo dadhabsiisu. Kun immoo hamma jallataan achi jirutti malee hin ta'u. Sabni Oromoo fudhatu kan hin beekas. Gara oduuwwan keenya itti aananitti wayitaa ceenu ammoo ajjeechaan godina Baalee aanaa Diinshootti dargaggoo Saadiq Haji Ibrahim irratti raawwatame qaamota nageenyaa mootummaatiin kan raawwatamedha jedhu abbaan obboleessii fi soddaan isaa OMN'f yaada kennaniin ilmi koo kan ajjeefame Oromummaa isaatiin qofadha jedhu abbaan isaa Haji Ibrahim Hussein maatii Saadiq Ibrahim Hussein kan dubbise Dajanee Guutamaati. Maqaan keessan eenyu? Haji Ibrahim Hussein. Ani abbaa ta'a. Walumaa galatti maaltu ta'e sana nutti himamee bal'isaati. Amma wanni ta'e mucaan kiyya shifeeraa makiinaa qabaa makiinaa saniin osoo karaa deemaa jiru Diinshoo bakka Keellaa jedhamutti achi deemee humni poolisaa Diinshoo qabanii birrii kenni jennaan birrii inni kennuu dhabnaan bakka rasaasaan dhahanii rasaasaan dhahanii duubaan xiyyiitiidhaan gommaallee jala dhahanii eegan rasaasaan dhahaniitiin akkasitti narraa ajjeesan. Garuu garri mootummaa yookiin gara poolisiitiin wal dhabdee namoota lamaa gidduutti ta'een kan ilmi keessan ajjeefamee jedhu kanarrattis maal jedhu? Soban kanan soban ilmi kiyya nam tokkoon daa'ima xiqqaa guddaan aanaa Diinshoo godina akka Baaleetitti nam tokko wal dhaban qabu kana tooftaa itti wanna jijjiirataniitiin akkana godhan malee namni rasaasa qabu namni biyya bulchu jara poolisa Diinshooti achi keessatti narraa rukutanii ajjeesan malee tooftaadha kun. Maaliif ilma keessan sinirraa ajjeesan isinitti fakkaata? Mucaa nama mara wajjin jira. Ilma Oromooti nama wajjin jira Oromoo hunda gargaaraa kanaaf jecha wanni ajjeesaniif kana malee waan bira rakkoo biraa hin qabu mucaan. Ani uummata Oromootiin illee mucaan kiyya kun akkanatti osoo dalagate osoo xaaru uummataaf osoo xaaru bu'aa fiitiif uummataaf illee osoo xaaru akkanatti rasaasaan narraa dhahanii halkan sa'a sagalitti narraa dhahanii ittiin narraa ajjeesan uummanni Oromoo bakka jirutti na haa beeku akka bilaashatti inni du'e miin isaa akka bilaashatti jigee xiyyiitiin nyaataniitiin mootummatu ajjeesisiise kana mootummaa ajjeesisiisee mootummaadha mootummatu harka keessaa qaba. Kanaaf mootummaatti maal ergaa maalii qabdu mootummaadhaaf? Sababni ajjeesameen akka maal ta'e komii irraa qaba maaliif akka ajjeefame komii irraa qaba mootummaa. Obboleessaa fi soddaallee na bira jira kun obboleessaa fi soddaallee na bira jira irraa kun dhaga'uu hin dandeessa. Akkam jirtu? Akkam jirtu eenyu jedhu? Ani Suleyman Haji Ibrahim jedhama obboleessa isaati.
Mee Suleemaan Saadiq kamitti akka ajjeefame mee immoo ati waan nutti himtoo jiraate. Saadiqoon konkolaataa qabaa konkolaachisaa illee isuma diinshoo keessatti halkan sa'aatii 9tti rasaasaan rukutamee nu jalaa du'e. Eenyutu rasaasaan rukute? Warra mootummaati badii tokko malee isaan amma dhufanii nama biraatti